Ashamaa jaalatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiililee qophii keenya guyyaa har'aan odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Hidhi laga Abbayyaa piroojeektii guddaa dinagdee dandaneessaa of keessaa qabudha. Hidhi kun humna ibsaa qofa kan maddisiisu osoo hin taane gama hedduun galii guddaa kan maddisiisudha. Hidhi kun ikkoo turizimii sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argachuu danda'u, horsiisa qurxummii guddaa fi jallisii ammayyaa qofaasaa Afrikaa sooruu danda'u kan keessatti hammatedha. Milkaa'inni piroojeektii kanaa immoo daldaltoota siyaasaa hedduu aarseera. Sababni isaas hidha akka idil addunyaatti sadarkaa kurnaffaa qabatee milkeessuun guddina biyyattii hangam goomaa akka jiru ifatti addunyaatti kan mul'isu waan ta'eef Abbaay agarsiistuu badhaadhina biyya Itoophiyaa keessaa isa guddaadha. Kanaaf akkuma aarsaa maallaqaa fi humna dhiigaa hanga lubbuun bahutti deddeebi'ee gaafata. Kana gochuuf immoo Itoophiyaanonni akkuma kaleessaa shira diinaa cinatti gatuun hidhicha xumuruuf tokkummaan ka'uun wanta yeroo gaafatu miti. Odeeffannoo dabalataan dhaabbattoota gurguddoo kanneen akka Itiyoo Telekoomii fi daandii xiyyaara Itoophiyaa sadarkaa idil addunyaatti dhaabbattoota gurguddoo fayyadamummaa uummata isaanii milkeessuu bira darbuun biyyoota kamiifuu fakkeenyummaa qaban jedhamanii kan beekamanidha. Qaamonni guddina Itoophiyaa hin barbaanne immoo halkanii fi guyyaa hadheeffatanii dhaabbattoota kanaa maqaa balleessuuf dhamaa oolu. Itiyoo Telekoom uummata Itoophiyaa harka caalu teekinooloojiin akka mandara tokkotti walitti hidhuun odeeffannoo ammayyaa fi si'ataa akka argatu gochuu akkasumas daldala si'eessuu fi hojii dhabdummaa xiqqeessuu keessatti dhaabbata shoora olaanaa taphatee ta'uun hunduu kan beekudha. Dhaabbanni kun sadarkaa biyyoolessaatti galii olaanaa ta'ee maamila isaarraa sassaabuun badhaadhina biyyaatiif utubaa sibiilaa ta'uu irratti argama. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya qophii guyyaa har'aa qabnu asumarraan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.